Finfinnee kana fakkaata. Mukaafi kan teephaadhaa kan hojjetamedha. Bareechisanii kanatti. Eenyutu eerama? Kan uummata Oromooti. Abbaa fedhe jechuudha. Uummanni Oromoo kan mataa lafaa. Maltoota figeera bakkaatti jira ayyee haala kanaan nuti jiddu galaadaa Oromoo gubbabbaane magaalaa Finfinnee Iddoo daawwachaa kunoo isinillee isin agarsiisaa jirra ittiin bu'aaraa ittiin bashannana ayyee midhaan kunillee maraataa mataa moofaati Foto. Baaburri Finfinnee kana fakkaata. Lubbuun jiraanne torrullee wal garraa inaatimi guyyaa dagaroo shindin dirin 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 juga ada Oromoo keessatti haala kanaan manni bashannanaaf dhiyaatee jira. Okaa kana amma dura bara meeqa dura waraabadhee harka qaba? Takka dhugii jennaan nuti ishee tana takka dhugii jennaani haala kanaan itu gala ada Oromoo keessatti agarsiisaa itti dhufnu ta'uu ajaa'ibaa tana gaggeessanii jira. Taa'umsa haasaa qabaatan akkanatti taa'uu jechaadha. Xiqqaan kunis kan daa'immanii akkaataa kan agarsiisaa inni kun ammoo siree teephaadha. Kun akkan soolaatti fayyadamu jechaadha. Kalloon kun jechuudha. Kalloo kana jecha teephallee yookaan kalloo yookaan gogaadha jennaani. Mukaa fi kan teephaadhaa kan hojjetamedha. Bareechisanii kanatti. Eenyutu eerama? Kan uummata Oromooti. Abbaa fedhe jechuudha. Uummanni Oromoo kan mataa lafaa ture jechuudha. Malee nama kan filatu. Uummanni Oromoo Boraatii Boraatii Anu kamitti? Boraatiin isa kana ture deeman boraatiin kan biraan ture. Boraatiin kan beenu sana keenya waan akka kana Kunti gosuma boraatiiti. Tiraasii maal jedhama fakkeenyaaf Amaarikaan tiraasii jedhamu kan inni miti. Jechi boraatii maal uffannaa masanii irra keessa kan Maal jedhama maqaan isaa? Ilillaanii fi buqqee irraa kan hojjetame. Uffannaa aadaa uffata. Walumaa galatti aadaa uffannaa. Garuu maqaa isaa uffannaa uffata aadaa kan Gujii fi Booranaati uummata uffatutti hime. Akkan akkasii ibsamu feeti. Irra keessa immoo kan jiru boorsaadha. Naannoo Gujii Booranaatti beekamu. maal irraa hojjetama? Boorsaa jirbiidha. Ilillaa gogaalleen jidduu jira. Ililleen kan migira hojjetame jechaadha. Inni kun ammoo boolla qayyaa.
Boolla qayyaa isa jennu sanii urgooftuu sana yookaan uffata urgeessuuf yookaan kan daa'immanis ta'e kan maas ta'e ijoolleetti ulu huccuu ijoollee uffata ijoollee sanillee itti uluudhaaf illee kaan illee maalirraa hojjetamani? mukaa fi mukaa jala ejersa kaanii girgiraa kaanii gubbaarraan keessa foolii sana akka jijjiiru yookaan shurukkaa sana akka jiru ijoollee ulmaa kun kan dhiiraati ilallaanii fi gogaa yookaan hojjetanii sun kan dubartoota kunillee dubartii qabu qabee kana kunis jaayii kan dhadhaafa waan akkasitti godhanii maaliif lakkoo godhamanii kana ijoolleen lakkoo yeroo dhalatte akkasitti fayyadamu ijoollee lakkoo sanoossi kunillee naannoo keessan qalamshiisha sareetti lakkisa jiru kunis kaafuraa fa'a kaafuraan kun maaliin? Kaafura kan mormatti godhata. Harkaan tuquun dhowwaadha dhiifama. Inni kun ammoo qubeellaa dur harkatti godhanii miree mormarratti kaawwatan. Callee irratti caasisa godhatan isaan jechaadha. Kunniinis uffannaa naannoo Oromiyaa keessaa yeroodhaaf mukaaf ittiin goonee akkanumatti gosa kanaan keenya jechuudha.